hordoftoota keenya tapha Champions League Awurooppaa marsaa lammaffaa jechuun daqiiqaa 45 lammataa Atletico Madrid fi Barcelonaan waliin taphataa jiru. Barcelonaan taphattoota nama jijjiiree gara dirree naqee jira. Lewandowski fi Pedri baasee Javi fi Fermin Lopez dirree naqeera. Barcelonaan nama 10 kan inni amma taphataa jiru. Kaardii diimaadhaan daqiiqaa 40 sadaffaa irratti Kubaarsin dirree bahu hordofee namoota 10 kan inni amma taphataa jiru. Barcelonaan takkaa fi 0 durfamaa jira. Atletico Madrid kubbaa fageenyarraa Alvarez eegalcheen takkaa fi 0 dirree Barcelona Camp Nou irratti dursoo irratti argama. Yeroo ammaa taphattoonni Barcelona kubbaa walitti daddabarsanii taphataa jiru. Goolii eegaa Barcelona bira jirti kubbaan Joan Garciaan kubbaa Canceloodhaaf dabarsee kenneera. Canceloon Fermin Lopez Canceloodhaaf Canceloon garuu kubbaan karatti harkaa murtamte. Fermin Lopez deebisee kubbaa to'achuu danda'eera. Martin Gerrard Dani Olmo taphattoota isaa barbaadutti jira. Martin kubbaa dheeraa baasee jira. Lamine nama meeqaan akka qaban? Alvarez Laurentino Lukman kokeedhaaf kennee jira. Lukman Molina tasgabbeessanii taphatan baay'ee amma maaliifi Asitti amantummaa qaban. Sodaan irraa waan hin mul'anneef taphataan tokko irraa waan baheef kanaaf tasgabbaa'anii kubbaa maneej godhanii taphatan haaluma salphaan. Olmoon kubbaa alatti baaseera. Kubbaa darbannaa harkaan Atletico Madridiin Giuliano Simoni taphataan garee biyyaalessaa Arjentiinaaf waamamee beeka. Taphatee beeka. Taphatan garee biyyaalessaa Arjentiinaa fi ilmi Diego Simoni Atletico Madridiif taphataa jira. Kaardii diimaa Kubaarsii kan fudhachiise isaa. Kubbaa dheeraa sobamte isaan lamaanuu sobamne. Almost garuu kubbaa darbannaa harkaa Barcelonaa ta'eera. Kundeen taphatan garee biyyaalessaa Faransaay Kundeen kubbaa darbeera. Eric Garcia duubatti deebisee jechuudha amma gartee. Eric Garcia dirqama duubatti deebi'a. Jidduus taphachuu danda'a. Duubas taphachuu danda'a. Inni duubatti deebi'ee bakka Kubaarsii taphata. Kubbaan alatti baateerti Lamine Yamal kubbaa tuqee alatti baase. Kubbaa darbannaa harkaan Atletico Madridiin. Giuliano Simoni maaliif akkasitti hojjetaa lolaara? Kun amma barbaada. Lewandowskiin illee akkasuma hunda dhiibbaa gochuu hin dandeenye. Kanaaf kan jijjiire leenjisaan isaanii. Gerrard Martin garuu ani Pedri dhumarra dubbanna. Pedriin I think leenjisaan akka tuuyyate sababa isaa qabaachuu danda'a. Garuu Pedriin taphoota argaa ture taphoota Pedri fi Rafinaan dirree keessa hin jirre Barcelonaan hireen inni injifachuuf qabu baay'ee xiqqaa ture. Taphoota hedduus injifatamaa ture. Kanaaf yoo gatii guddaa kafaluu baate tarkaanfiin Baarsaa tarkaanfiin Hansi Flick fudhate kuni gara dhumaa irratti dubbanna. Garuu ani baay'ee na sodaachisa Rafinaan dirree baasuun. Lamine Yamal kubbaa dheerinaa fuulduratti baaseera. Rashford Marcos Rashford carraa miidhagaa argate garuu itti fayyadamuu hin dandeenye. Taphattoota hunda biraan taree Lamine Yamal kubbaa miidhagaadha kan inni dabarsee fi goolii eegaa sobee bira taree garuu kubbaa alaan saaphannatti dha'e. Marcos Rashford hiree miidhagaa wal qixxaachuu ni qabu. Itti fayyadamuu hin dandeenye. Kubbaan dheerinaan taphadhu edeeneera booda murteessaan. Dani Olmo Lukman Koke Griezmann Kundeen Alvarez ni sobame. Javi miidhamarraa deebi'e baay'ee Javi ne miidhamarraa deebi'e. Dani Olmoon Kundeen deebisee Martin Gerrard Eric Garciaan Canceloodhaaf Canceloon Fermin Lopezif dabarsee kenneera. Garuu kubbaan harkaa to'atamteerti.
Yaa Lorente. konfidensiin taphatama baay'ee. Ya ante. Lamine Yamal kubbaa miidhagaa qabateeti kan inni fiigaa jiru. Balleessaan irratti raawwatameera Lamine Yamal irratti. Yaa kubbaa goolitti. Giuliano Simoni kubbaa dabarsee wanni Lamine Yamal kennedha. Isaanii kan kana barbaachisi kun. Normal tu balleessaa raawwate. Garuu ammoo kaardii boordi hin kennamne. Maaliif taphattoonni baay'een isa booda jiru waan ta'eef yaa. Taphataa dhumaati illee miti. Yaa. Lamine Yamal deeggartootaan jabaadhaa jedhaa jiraam. Lamine Yamal dammaqinsi deeggartootaa itti fufuu qaba jedhaaraam. Harka isaa akkana ol godhaa jira Lamine Yamal taphataan Barcelonaam lakkoo isa Lionel Messiin seenaa guddaa ittiin hojjete uffatee kan taphataa jiru Lamine Yamal. Marcus Rashford taphataan Manchester United Marcus Rashford gahumsa durittiin beekamu Spain irratti mul'isaara kaampinuu irratti argisiisaara kubbaa dha'uudhaaf bira dhaabbataa jira Marcus Rashford hidhannoo lakkoo isa 14 uffatee kan taphatu Marcus Rashford erga England gadhiisee gara Spain imalee gahumsa ajaa'ibaati kan inni argisiisaa jiru Marcus Rashford. Marcus Rashford. Yaa reef akkana iddoo kana dheetiin galchee maybe carraa akkasii yoo fayyadame sanduuqa peenaalitiin alaa Rashford kubbaa dhaa jira. Rashford kubbaa jijjiira. Garuu gooli eegaan Atletico Madrid keessaa baaseera. Muson keessaa baaseera. Kubbaa bareedaadha. Kan ati dhugatu kubbaa ajaa'ibaati kan itti dhaabee. Gooli qajeelaa gooli. Gurbaan xiqqoomatu kee agarta. Deflection xiqqoomatu kee. Deflection xiqqoo ol qabee malee. Yaa. Sanuu akkasitti ol qabee pooliin dheetii bahe kan inni bahe. Rashford kubbaa rogaa yookaan koornaa dha'uu irratti argama. Daqiiqaa 52 irratti argama. Barcelonaan nama 10 taphataa jira. Rashford ijoolleen Diego Simeone akkuma taate keessaa baafteerti. Barcelonaan dhiibbaa uumee nama 10 taphataara. Barcelonaan jijjiiruuf taane maal ta'eeti? Faawalii ilaaluu jira. Kondee irratti balleessaan raawwatame natti fakkaate garuu murteessaan taphataa jira. Qabxii kana eegsisee yoo hin bahin Baarsaan akkanumatti yoo hin bahin gooliin osoo ittiin baay'atin tapha itti aanutti. Almost waan galchuu irra fakkaataa yoo baay'isee. Baarsaan haala amma ittiin taphachuu jiruuni. Gooliin osoo ittiin heddumaatiin yoo akkana eegsisee bahe yeroo itti aanutti kaambaa gochuu. Fermin Lopez dabarsee Canceloodhaaf kubbaa kenneera. Canceloon Dani Olmoodhaaf Dani Olmoon Fermin Lopeziif. Fermin kubbaa dheerinnaan fageenya irraadhaa meetira 30 ol irraadhaa maali? Goolii dheeboteera jechuudha. Hiriyaa isaatii dabarsee osoo kenne Lamine Yamal kophaa jira. Carraan uumamuu mala. Atleticoon Sorloos fa'aa gara dirreetti almost Griezmann ba'aa natti fakkaata. Sorloos namichi kun adda isaatti kubbaa keessaa baasu. Keessoo jirarra taa yeroo baay'ee nama kubbaa lukaan osoo hin taane addaan taphatuuf uumame kallachaan mataadhaan taphachuuf uumame. Sorloos dalaagoo isa galata. Norway na fakkaata. Norway biyya Haaland fa'a. Biyya Haaland Odegaard. Atletico Madrid. Molinam taphataa garee biyyaalessaa Arjentiinaa Molinaan kubbaam Giuliano Simoniif kenneem garuu ammoo Eric Garciaan achuma darbee harkaa fuudheem Javiim Fermin Lopez Dani Olmo Copy link share godha. Please copy link share. Konde kubbaa dheeraa barranyaaf deebisee kenneera. Eric Garciaan kubbaa dheerinaan gara fuulduraatti baaseera. Kubbaa darbannaa harkaatiin Atletico Madrid kubbaa darbannaa harkaa argateera. Hidhannoo lakkoo sadii kan uffate Atleticoodhaaf kubbaa darbee kubbaa reefu kareefi
Baay'ee wanni kun peenaalitii ni ta'a yeroo tokko Arsenaalii fi kilaba kamtu osoo taphatanii Gabriel harkaan tuqee peenaalitii jedhamaa ture eegasii booddee. Yeah, I think osoo murtee wanti suni osoo murtiin isaanii murteessini. Yeah. Murteessaan hin eegne taphni hin taphatame daddafee tuqeetumaan so warroonni alaa xiinxaltoonni garuu kubbaa harkaati waan jedhu kaasanii jiran. Kookee. جماهير الاتليتيكو عامله جو كبير في مدرجات ملعب الكامب ناو كيف لا فريقها متفوق جريزمان مولينا استرجع جريزمان جوليانو في جلال إيرس حاول يمر ولكن الكره بعيده على راشفورد موسون جولي إيجان أتلتيكو مدريد موسون كوبا كاباتيرام كوبا إيرنانا مولينانا جرزمان إيرن إني كبام على بابا بابا جرزمان لمي يمال كوبا كاباتيرام أركرام الجارة لمي يمال جافي داف كوبا دبر سكنيرام جافي لمين يمال إريك غارشام ديبسي جافي دافم جافيم إريك غارشام فارمين لوبيز مارتين جيرارد كانسيلوم كوبان ديبتيم جافي برام جافين إريك غارشام كوندين ديبسي إريك غارشام جافين ديبسي إريك غارشام مارتين جيراردم فارمين لوبيز أركام كوبان فورم تيرتيم بلسان غرزمان الرتراو وتميرا كوبان إنوتسا فارمين لوبيز كبارسا تجارو بارسا فكين بلسان راو دمنيتشو غرته داني أولمون لمي يمال كوبان برسك النيرا لمي يمال رفينس إسام هيتو أدين جل شاب كورتهم كوبان ريكيسن عن سورة يارجمام كوبان ماركوس رايفورد دبر فم تكن نرتيم ماركوس رايفورد جروم كوبان أركافورم ترتي أكزوما إيبتهم كوبان روجا كتاتهم قد إجرام ماركوس رايفورد تامني تبا چامپيونز ليگ أوروبا تيم بارسلونا فاتليتيكو مادريدوم كامبينو رتيم تبا تاجرام ولا نوسات أموراتيم تامني تبا نوسات أموراتيم أتليتيكو مادريد غوليم الفارز غلچن تكا فيزيرون روساجرام دقيق عشان تمي سغلا فارت يارجمام تامني تبا چامپيونز ليگ أوروبا تيم لمين يمال كبارو غان هيرام لمين يمال تباتو تبارسا كوبان كيسومان سوتم كيسايو داني أولموم كوبان برومان ترتم قول إتاشي أبودن چرار كده چرار بريدا جافين كوبلا لما كون دلين كوبان جلا باته حركاتو زونو تركيسيسو كوبان جلا باته تر غرو كون أمودو آكا كون ديسا نسوارغته يا نيجاشا ريفليكشن كون ديتو دغو غورسيسو يچوني دنداما لوكمان جيجيرا ميجرام لوكمان كوبا لاكوس كوكي اللي باسي رچو کرتے ولکا جبي فوتتا أليكس باسي أليكس باينا فيم سورلوس غرد ريسينا نيجروم ريكيسا كان بانا موتو لوكماني فيم كوكي دام دوسا تبطوتا أتليتيكو مادريد كوكين ريبيرام akkasumas Lukman Dirrebeera jifataan garicha Sorlozem gara dirreetti seeneera hidhannoo laakkoo isaan sagal kan uffate adda isaatiin kubbaa galchuun kan beekamu Sorlozem Atletico Madrid daqiiqaa 59 irratti dirree seeneera Alex Baina lakkoofsa 10 Alex Baina Koke dan jijjiirame seen Koken baay'ee umrii 34 baay'ee taphata yaa midfielder hedduu Atletico keessatti beekamudha
لمين يمال جرامي نغار غتيرا لمين يمال اتفيدمنه لمين يمال harka kubbaan ni buufamte لمين يمال addeessa kubbaa fudhatee fuulduratti baheen garuu galchuu hin dandeenye ijoolleen Atletico Madrid harka buusaniiru Molinaan qarqara mirgaarraan kubbaa qabatee gara fuulduraatti Giuliano Simone Molinaadhaaf kubbaa dabarsee kenneera kubbaan offside-dha kubbaan kubbaa taphaa dhalaati Martin Gerrard Eric Garcia dhaaf no Joan Garcia dhaaf Kundem coupling share please coupling share godha Barsaan carraan inni qabu gooliin osoo itti heddumaatin akkanumatti amma bara Barsaan tooftaan taphataa bakartu itti suumiti kan taphasu jiru taphatawachuu jira kilabni tokko taphatama nama gooliin salphaatti ittiin galu beeku yoo itti se galu itti akkuma ta'e itti galu taphoota baay'ee argine irra waan taate taphoota itaan irratti yaa maybe kaambaa gochuu sadarkaa qabutti gooliin itti heddumaachuu qabu amana Sorloza Giuliano Simone Sorloz gurbacha diite osoo gubbaa diitin coupling share godha please Marialin mana kolkoof namni akka dabalamu Atletico Madrid أمام برشلونة Kundem لصالح البارسا Kunden Eric Garcia Martin Gerrard Fermin Lopez harka kubbaan fudhamteerti Molina korum kubbaan kubbaa darbannaa harkaa ta'eera Molina Dani Olmo Cardibor Alex Baina Lammi Spanish umrii 24 kaardi diimaa akka arganne gurbaan murteessaa sarara jidduuti waan akkana irraa biraataa galmeeffasaa jira. Alex Baay'inaa amma jijjiiramee kan dirreesse. Daqiiqaa kudhanis hin taphanne kaardii daqiiqaa argatee jira. Daqiiqaa 4:59 dirree guddee. Daqiiqaa 3:50. Kundem. Kubbaa dheeraa. Kubbaa dheeraa Lamine Yamal kubbaa fuulduratti erga garuu ammoo muramtee karatti deebite. Balleessaan irratti raawwatameera. Alvarez kan balleessaa raawwate. Lamine Yamal irratti. Ijoolleen Barcelonaa taphaa saffisaadha kan isaan taphataa jiranii. Goolii galchuu barbaadu. Dirree isaan irratti mo'atamuu hin barbaadani. Lamine Yamal Fatim Javi Martin Gerrard إيريك غارسيا وجدوا صعوبات فريق برشلونة في هذا الشوط الثاني Kundem akkuma daawwataa jirtan tapha Barcelonaa fi Atletico Madrid kallattiidhaan isin dabarsaa jirra akkasuma taphni PSG fi Liverpool jijjiiramni jiru ni jira daqiiqaa 66 irratti argaman PSG qabxii 2-2dhaan dursaatii jira goolii lammaffaa Kvaratskhelia daqiiqaa 65 irratti goolii lammaffaa galche baay'ee Liverpool haala kanaan fe'atee galuu isaati jedhee nama bifa kanaan maaliif performaansii gadaanaa Premier League irratti illee agarsiisaa jira. Champions League irratti akkasuma wal fakkaata waan ta'eef so dirree ofii irratti itti ulfaachuu ni mala. Laurentin kubbaa deebiseera. Laurentin Fermin Lopez kubbaa bareedaa argate garuu ammoo kubbaan harkaa baate. Dani Olmo Lamine Yamal loo balleessaa miti dheeraa murteessaan Griezmann ofii itti seene Lamine Yamal Javinis kaardii boora fudhateera. Griezmann ammoo taphataan Griezmann kun ammoo Atletico makara keessa dulloome. Yeroo takka Barcelonaa deemeera. Samboodaan deemee Atletico makara keessa ta'a bakka. Carraa Barsaa keessa turuu hin arganne so taphattoota hedduu kan Barsaa keessa milkoo hin eebille Barcelonaa irratti baay'isoo.
Kanaafuu gara Atletico dhufee turtii isaa asuma jiraachuudhaan gammaa lammii biyya France Alex Baina kaardii boora reefiti. Please copy link share godha me copy link share. Ni Turkii ni dalagaa dalagaa maanjir. Hansi Flick baay'ee wanni miti. Antonio Griezmann Gubbaan dheerinnaan Atletico Madrid gara fuulduraatti baaseera. Joan Garciaan qabateera. Goolii eegaan Barcelonaan Joan Garciaan kubbaa dabarsee hiriyoota isaatiif Javiin kundeen kubbaa keessa deebiseera. Gerard Fermin Lopez Lamine Yamaaliif kubbaa dheeraa. Lamine Yamal keessatti deebiseera. Garuu ijoolleen Atletico Madrid kubbaa to'ataniiru. Alvarez Griezmann Molinaadhaaf kubbaa dheeraa erge. Molina Giuliano Simoni Molinaan duuba deebiseera. Daqiiqaa 67 irratti argama. Daqiiqaa 67 irratti argama. Atleticoon takka Barsaan 0dha. Taphni tapha Champions League Awurooppaatiin. Tapha Champions League Awurooppaa nuusa xumuraa Atletico Madridii fi Barcelonaa jidduutti adeemsifamaa jirudha. Istaadiyeemii Barcelonaa Kampinuudha. Barcelonaan nama 10 kan inni taphataa jiru. Kubaarsiin boqonnaa dura kaardii diimaadhaan dirree bahe. Ittisaan isaa jabaan. Ittisaan Barsaa jabaan kaardii diimaadhaan dirree bahe. Kubbaan dheerinnaan qarqara bitaatti. Griezmann dabarsee kubbaa kenneera. Kubbaan cross ta'eera. Garuu ammoo Martin Gerrard deebisuu danda'eera. Lamine Yamal fuuldurri isaanii nama lama qofa. Kan warra Atletico. Lamine Yamal akkasuma kubbaa qabateeti. Lamine Yamal irratti Alvarezin balleessaan raawwatameera. Alvarez mucaa ajaa'ibaati. Balleessaa hedduu salphaadha. Javi irratti illee asitti balleessaa raawwatee taree barrante. Baay'ee isaan goolii dabalanii bahuu barbaadan because carraa balleeffachuudhaaf. Carraa isaanii balleeffachuudhaaf goolii dabalanii bahuu barbaadu. Akkasuma dhiibbaa taasisanii taphachuu jiranii jedheetiin copy link share godha. Liverpool bira deemnu laata xiqqoo. Garuu taphni kanaatti potentialii argatu. Sorloz adda isaatiin kubbaa achi dhaame baaseera. Fermin Lopez Canceloon dheerinnaan kubbaa baaseera. Lamine Yamal peenaalitiin kubbaan harkaan tuqamte jedhee gaafachuu irratti argama. Balleessaa miti ka'ee jedhee jira. Dani Olmoon dirreematti kufee fakkaata. Sorloz kubbaan dheerinnaan gara fuulduraatti dhaameera. Simoniin kubbaa baaseera. Alex Bainaan Laurentin Alvarez kubbaa to'annaa Baarsaatu irraa Baarsaan caaleera. Poozishinii 53. Gol Sorloz! Gol Atletico! Gol Sorloz!
اتلتيكو جولي لما فا برشلونه رت لكو يسجرام جول 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 اتلتيكو مدريد جول دياغو سيموني جول سورلوز جول اتلتيكو هر كامبيون كان اتلتيكو تيرام عجايبا عجايبا برشلونه جولي لما فايزا كيسو ميسيرام اتلتيكو مدريد جولي لما فاقل شيرام جول سورلوز كان جيجيرو مدرسين سورلوز كوبا قرقربتا راكروس تينوفين غرا جولي تجيجيرام بايزاي اما دبتا باجي دوغا دبچوف اتلتيكو انچراو في بلفچ جولي دبلي گلچو دغا تبا واني كوبا دليرا يو يادته دريو في رتا فور زيرو نجفته غافا دري جرا دقي وان برادي زي تسو مغتا اكزمت بارسا سديت گلچي ماچون دندي امالي وني ني ديمو كانوا فانكاتا يا سورلوز تابو لمان دربن رتي گولي چاغلچ يا مالي في تبتان كن عملا جفتا عملا كوبا ارغمت يا بوكسي كيسات ارغمت گلچو غرا گولي تجيرو دنديتي يا كانما في سيموني ليتي اماني يا اندي وبيت اچ كيساله اچو كيستا اللي سرا وتميرام فرمين لوبيز رتين جمالتشينو غرا بي اس جي تين اللي غرا بارساتين اللي لمانو جمالتشي لما دوا نعم الروجو غرا دريسينا را تسام بارسا عاجز على العوده 10 لاعبين تلعب كوندي غارشا مارتين جيرار مارتين اتسارتي قدي مچان كوني ميدفيلدر تري مارتين جيرارد يا ميدفيلدر تري دم يا كوندي بايزوي برشلونه نتستوتا وان كمني نتفكر تبتوتا باكيتي باي اتنرا تبتاتكو الرتسات فويو دندا جدي يادو يا هنكنا اتسا هدو رامول تواتف سبب مكان في جولين جلكباس وسو اتسا متنو كبوتيتي جلكبا بالدي فتي غتا يا لامين يامال في كوبان اللي سران ارقم ترتيب كوباروغاتي يو كان مو كورنادام لامين يامال اوفي غربان جولي ميجيسوني سكنا لا ايغا لا ايغا اروجون تاسغبا اروجو في ودي سينارا بايسو اي جلا كوي سكدا فور كما يارسو رايفورد يا كوندي لمبا كوندي في رايفورد تبين فيران توريز في اروجو تسيني اروجون فيغارا دان يا بيبي چرا غرا گولي تجي يا تيرا روان تيبي كوباروغا چمن دي غادات يا دينيا كان ابو فارمين لوبيز انه فيران توريز ديرتاتير غومسي يا غومسا بدوا غراجال كبارت غومسا غاري فري دينيا كان ابو غومسي نركسار دوان بليز كوبلينج شير كيسا يو كوبلينج شير غدا كوبلينج شير غدا باي غبر نمر با ويت جرا كوبلينج شير غدا نمنا كسم لامين يامال او اروجون كوبا لامين يامال اچي دهن ادي ساعتين تقيالت باتن اكو مدرسينني كوبا ادي ساعتين كوبا روغارا نفتن كانني تقين አራት ባሰ ገሩ ገልቹን ደንደኘን ጨራ በሬዳና ያኒ በሬዳና ከነኒ ታይሲ አሩጆኔ ቀበሜ ጅራ ባይዘ ቀበሜ ራከዝ ወጥያር kifatene tamni daqiqa 40 ሰደፋ ረት ያርገማ አትሌቲኮ ማድሪድ ፊ ሞሊና አትሌቲኮ ማድሪድ ፊ ባርሴሎናን ተበ ቻምፒዮንስ ሊግ የአውሮፓም ተበቹ ረት ያርገሞም ድሬ ባርሴሎናም ካምፒኑዳም ባርሴሎና ለማፊ ዜሮ እንድርፈማራም አትሌቲኮ ማድሪድ ጎሊ ወነም አልቫሬ ፊ ሶርሎስ ገልቸኒን ለማፊ ዜሮን ባርሴሎና ካምፒኑ ረቲ ዱርሱ ረቲ ያርገማ ባርሴሎና ነመቁደኒን ተባታጅራም ኩባርስ ደቂቃ ፍርተሚ ለመፋረቲም ካርዲ ዲማን አንድሬ በሆርዶፌም ባርሴሎና ነመቁደኒን ከነኒ ተባታጅራም داني أولمو غرا فولدرا داني أولمو مارتين فيرمين لوبيز باي اتسانيرن باي اكا يوتي دوم اتسا اساني شن بلكارتي افور برا يو غريزمان لورينتي جولي غان اف كن نجرا
تسكبون هذا بشو جرزة وينا أتلتيكون يا تسكبي أجايب هذه اللي غير تبغى شو جرزة أجايب بفكرنا نديرنا نمس cara gol itu harga cuni dan dari جرجرون تو كوزام برنج Griezmann رجيني مع لينورمون maaliif Baarsaa biratti hanqinni midfiildara hedduu mul'ata waan ta'eef kanaaf tasgabbaa'anii taphachuu ni danda'u. Argite Griezmann jifataan raas deebee jidduu irratti waan gahee inni taphachuu jiru argita. Alvarez haga Alvarez illee haga jidduutti as deebi'eeti ilaalla kan isaan taphachuu jiran. Ganama jifataa irra turan. Garuu amma tiima isaaniitiif waan barbaachisaa ta'e hundaayyuu hojjechuu irratti argamu. aarsaa jiru kafalanii Alvarez fi Griezmann. baay'inaan kubbaa dheerinaan fuulduratti baaseera. Giuliano Simone Molinaadhaaf Molinaan deebisee Giuliano Simone keessaan baheera. Baay'inaan kubbaa dheerinaan qarqara bitaa irratti kenneera. Taphataan qarqara bitaa Zorloziif kubbaa mijjeesse kubbaa qabateera. Lakkoo isa sadii kan hidhate lakkoo isa sadii kan uffate dabarsee baay'inaan kubbaa miidhagaam Giuliano Simoneedhaaf kubbaan harkaa deebiteerti. Dani Olmo Araujo Barcelonaan ittisaan qabu midfiildaran qabu sanuu Pedri Rabas sodaan Pedri waa'ee reeffa dubbataa jiru isa kana jidduun Baarsaa waan baay'ee baname fakkaata erga gurbaan sun erga akkasuma fuuldurri isaallee baay'inaan kubbaa Dani Olmoon erga qabatuu danda'eera. Lamine Yamal balleessaan irra raawwatameera. Laurentiina kan inni kuffise. Kophaan jira. Lamine Yamal haga jidduutti dhufee taphachuu jira agartaa. Bakka kanatti Rafinhaatu hin jiru. Rafinhaaf inni hedduu wal dubbisa. Baay'ee wal dubbisa. Kubbaa achi inni cross kan godhu. Kophaan jira amma beetee. Amma mucaalaan kubbaayyuu nama isatti ol dabarsu argataa hin jiru beektaa. Gara jidduu dhufee eeggachuu jira. Lamine Yamal yeroo taphattoonni jiranii achi dhaabate. Ispeeshaalii yeroo Pedri dirree jiru bakkuma isaa dhaabata. Amma immoo haga sarara jidduutti kan dhufe walakkaa dirree keessaa kubbaa fudhatee yeroo inni bahaa jiru mul'ata. Irra baay'ee akkanumatti itti qabila. Ifaajee hedduutti irratti kophaa ofii ifaajee jira. Maybe gooliin itti heddummachuu baatee akkanaan bahan. Dirree ofiitiin ala waan taphataniif eegsisee bahuu ni danda'a Atleetikoon. Lamine Yamal. Panenka kubbaa Panenka haala salphatti deebise. جيمي لوبيز Sorloz. Okay. Joan Garcia coupling share kora orri najala jirtan hundi keessanu coupling share kora Bariyaalin mana gadi bu'eera ilmas nama dhibba tokkotu jira nama dhibba shan irraa gara dhibba tokkotti gad deebi'e kanaafi coupling share kora Giuliano Simone Cancelo dhafi kubbaa Cancelo Giuliano Simone dogongora raawwatee gooliin garee isaa irratti lakkaa'amee dhabe goolii eegaan garuu kubbaa miidhagaadha kan inni baase Canceloon yaalii bareedaadha goolii eegaa miti ittisa baase garte Lamine Yamal kubbaa bareedaadha kan inni shuutitti godhe garuu goolii eegaan Atletico Muson keessa baasuu danda'eera. Taphattoonni Barcelona ammas kubbaa jalqabaniiru. Lamine Yamal kai jedheera. Yaa balleessaa salphaadha baay'ee. Balleessaa yoo ta'e akkanumatti kubbaa harkaa banaan qubee mucaan. Peenaalitii waan barbaadu fakkaata. Dirqamallee nima barbaadan beekaa goolii takka galchuudhaaf. Carraa kanatti fayyadamee. Daqiiqaa 79 irratti argama. Ammas Atletico Madrid taphattoota lama jijjiiraa jira. Griezmannin baasuu irratti argama. Griezmann Atletico Madrid irraa dirree keessaa bahaa jira. Akkasumas Giuliano Simonein dirree keessaa bahee jira. Giuliano Simone fi Griezmann jijjiiramanii Gonzalez fi Almadaadhaan jijjiiramanii jiru. Gonzalez fi Almadaan gara dirree seenanii jiru. Atleticoon 2-0 Barcelona dursaa jira. Dirree Barcelonaatiin taphni Champions League Awurooppaatiin nuusa xumuraatiin. Dani Olmo Atleticoon waraana qabu maraa fayyadamee jira. Fayyadamaa. Dirreedhaan ala waan ta'eef qabxii kana eegsifatee bahuudhaaf dirqama carraawwan jirutti fayyadamee
gara manaatti fidachuudha yaada qaba fakkaata. Argitee taphataan tokko gaafa yeroo hin taane kaardii diimaadhaan sirraa bahu. Akka inni sini ispeeshaalii kaardii diimaadhaan taphataan sirraa bahu sini taphoota itti aananis hin taphatu. Lammaffaa immoo sa'aatii hin taane yoo kaardii diimaadhaan kan dirree bahu taate kilibni kee hireen inni mo'atamu qabu baay'ee bal'aa. Bal'aadha baay'ee. Kanaaf amma har'a kubaarsiin boqonnaa jalqabaa irratti jechuun farastaafii irratti kaardii diimaadhaan dirree bahuun Atletico Madrid carraa bal'aa balleessa. Yeroo masan kubbaa balleessaa irratti raawwatame san Alvarez gara goolatti jijjiire. Ergasiis boodas wanti mul'ate isuma kana jidduun Barcelonaa banamuu wajjin wal qabate Solos haala salphaadhaan kubbaa galchuu danda'eera. Amma Solos kubbaa miidhagaadha kan inni qabate Molina alaaf baase. Gara fuulduraa Barsaa Atletico tasgabbiitu mul'ata ijoollee Atletico irraa. Diyaagoo Simooniin irra tasgabbaa taphadhaa waan jedheen fakkaata. yeroo hedduu Madrid fi wanni maal ta'anii no PSG fi Liverpool laalame akkasumatti lama duwwaa الاتلتيكو اقصى البارسا في الكاس فاز عليه jijjiiramni hin jiru Marquinhos Llorente Fermin Lopez Lorentini baasera kubbaa waliin dhee agarte Milan linkusa Arsaa kafalanii taphachuu jiran Araujo Martin Dua bana walakkaan isaanii hedduu bana Cancelo Coupling share godha warra mana keessa jirtan tap follow Dani Olmo coupling share tap follow godha Garcia Iya namichi murteessaan golee murteessaan sarara jidduu Atletico murteesse kun ammoo kubbaa harkaa jedhee Barsaa murteesse. No, Itu ini barang tu kisah tu betul. Mila yoo harkifatu tuqe balleessaan. Tuqeera. Llorente الاعتداء او التدخل القوي في خطا اوكي بس كره في الخلف روان موسو وبين كره في الرجل تلعب لارمي Sorloz. Oh. Lamin Yamal. Dabarsem Eric Garcia dafem. Martin Gerardim. Bainam. Alex Bainam Sorloz'if kubbaa dabarsee kenneeram. Sorloz harkaa kubbaan fuudhamteerti. Kubbaa darbannaa harkaati. offside Baay'ee fiiguu hin danda'u. Eric Garciaan kubbaa harkaa baaseera. Sorloz harkaa. Jijjiiramee seeneen goolii lammaffaa Atletico Madridiif kan galcheen taphataan garee biyyaalessa Norway Sorloz. Baay'ee gurbaan kun Erling Haalandiif akkamitti bakkee argatee taphatachi keessa. Gahumsaan fi akkasuma iddoon isaan taphatan Hedduu tokko yaa. Gammallee Haa Haalandi ta'uti garuu Haalanditu baay'ee caala Haalandi. goolii galchuudhaan hedduu kan ta'e. Kubbaa rogaatiin Sorloziif kuni carraa miidhagaadhaan addaan galchuun kan beekamu Sorloz kubbaa rogaa jalqabaa erga dirree seenee argateera. Antee kubbaan tuqeera agarte ofii baase. Garuu ammoo murteessaan sarara jidduu isaaf kenna. كما مستعد Yaada Jijjiirameera ante hin mirkaneessan kaa. Isa baasee waan ta'eef. Irraa deebi'eera. Yeroo jirutti fayyadamuudhaaf taphattoonni Baarseloonaa gara fuulduraatti jarjarsuu jiranii Dani Olmo Dani Coupling share tap godha. Dani Olmo Lamine Yamaliif kubbaa qilleensa irraan ergeera. Garuu taphataan Atletico Madrid addaan harkaa ala baaseera. Arujoon kubbaa harkaa darbuu irratti argama. Arujoon kubbaa harkaan Eric Garciaadhaaf. Eric Garciaan Martin Gerardiif.
jijjiiramni hin jiru tapha PSG fi Liverpool ammas akkasuma 2-0 wanni jijjiirame hin jiru haaluma jalqabaatiin itti fufu Lamine Yamal sanduuqa penaltii keessaan seeneera Lamine kubbaan akka maagneetii luka isaarraa hin baatu Lamine Yamal dhumarratti goolii eegatu kubbaan jalaa dheeratti harkaa qabate nama 4-5 keessaan bahee goolii bira kan ga'e Lamine Yamal au gumatti bishaan kun taphataa jira miila nama edistoota beekana nama 5 jaarka yaa amma taphataan kubbaa isarraa fuudhu hin jirre waan ta'eef kanaaf seelloon jijjiiramee beera baldeedha kanaaf dirqama kubbaa qabateetiin gara gooliitti kan ifaajaa ture Martin Balde taphataa yeroo ammaa Barcelonaadhaaf jijjiiramee seenee Martin Balde goolii eegaadhaaf kennee jira Martin Gerrard Lopez Javi Fermin Lopez murteessaan sarara jidduu taphataa jiree jira Lamine Yamal ممكن يا روجيري كرة بعيدة لسيروت تغطية دفاعية ada cerita Sorlos ada cerita mah lucu dan nama sadini sekali Martin Gerrard Martin ya Gerrard Martin io vorrei fare un mansa Libaldi Fermin Lopez isaan duruma balleessan carraa goolii lamaffaa akka ittiin galle dhiphisanii akkasuma eegsanii taphatanii maybe yeroo itti carraan qabu haala kanaan Atletico kama beeknu waan ta'eef hedduu ittisaa irratti jabeenya qaba so kanaaf akkuma jalqaba kaasuuf yaalle deeggartoota Arsenaalitii fi warroonni carraa gaarii ta'ummaa Baarsaa sodaataa turan maybe kubbaa miilaati waan ta'eef hin beekamu. So Baarsaa illee as ta'e tapha miidhagaa daawwata. Tapha salphaa jechuudha. Tapha baay'ee yeroo dheeraadha Baarsaa fi wanni walitti kan dhufanii almost kanaaf tapha bareedaa 2006 walitti dhufanii Baarsaa waan caarkaa fudhatee ture faayinaal irratti Champions League. Achi as yeroo hagam akka walitti dhufan hin beeku garuu yeroo dheeraadhaaf walitti hin dhufne. So walitti dhufanii kan waliin taphatan ta'a. Tapha hedduu ajaa'ibsiisaa ta'e ni ilaala. Dani Olmo. Jifataa kubbaa gara goolii jijjiiran hin qaban. Akkasuma Atleticoon cufee jira. Cufeera Atleticoon. Lamine Yamal. Ouch. لامين جمال لم يقدر اليوم يأتي جزء بعيدا من هنالك Gerrard Martin, Dani Olmo, Fermin, Javi, Lamine Yamal. Eenyu haa kennu mucaan? Eenyu haa darbu kubbaa? Ittisa Atletico Martin. من هنالك رسالة على صراع أتلتيكو مدريد كرة بعيدة من هنالك لما دوا مرات ittisa Atleticoon hedduu kilaba ajaa'ibaati. Baay'ee duuba isaa eegeera. Lama duwwaa osoo dursu ni ittisa. Pirezidaantii Baarseloonaa kan dhiyeenya filannoo injifateetti deebi'e. Inni maqaan isaa Inni Laaporte. Emerick Laporte. ودرجات ملعب الكامب ناو من جماهير برشلونة jijjiiram jiru hangammaatti PSG fi Barcelonaanis akkasuma PSG fi Liverpool daqiiqaa dabalataa 3 dabalamee jira almost daqiiqaa tokko dhumuudhaaf kanaafu على جايلنا مورينا Liverpool gara dirree isaatitti fidee kan irra aanu yoo ta'e gara marsaa isaaniitti darbuu ni danda'a kanaan alatti carraa hin qabu jedheetii namana Lamine Yamal Baldeen Fermin Lopez balleessaan irra raawwatamee jira Ferran
Ferran Torres balleessaa narra raawwatameera. Garuu murteessaan sarara jidduu balleessaa miteereera. Alex Baayinaan Molinaadhaaf. Almadaan. Baayina. Lorente. Almost دقيقة سدي. ما دقيقة سدي ده بدأ. دقيقة دبلتها سدي. Alvarez. ده مش شنو صليه كوبا بلا فبارا. كوبا تبع تجرا لازم. جوليان ألفاريز. وصلت الكرة من هنا على الجهة اليسرى. نيكولاس جونزاليز. برشلونة تعلمي جرا. فترة قصيرة وما زالت راحت مباشرة لفيلمين لوبيز. يخرج بالكرة فيلمين لامين جمال. لامين يامال أو يفاجئ جريد. تبايع تري لوكي راكاسو جرا. لامين يامال لوكي كاسو جرا. نقدر بتشودا. Taphoota itti fillee haala kanaan hedduu dadhabsiifamee waan ta'eef. Yaa torbee dhufu taphni yeroon hin jirtu torbeedhaan kan taphatamu. Walakkaa kanattis taphoonni laaliigaa waan turaniif. Baay'isoo yaa namallee inni amanu beektaa Baarsiloonaa kana. Baarsiloonaan yoo durfamullee bara kana wanti isarraa argitu yoo durfamu jechuun amma gaaf kaadde yoo daawwattee jiraatte tapha Koppa Diliraa sanarratti 4-0 durfamaa qiyaamaa buusee taphataa ture garuu dirreen kan isaa ture malee. Qiyaamaa buusee taphataa ture. Goolis fedhii galchee. Yeroo sanitti taphattoota hundi isaanii jiran qaba. Amma hedduu. Ammallee Raafinaan torbee dhufu hin jiru. Kubaarsi kaardii diimaadhaan hin jiru. Hin argatu isas. Garuu guutuu ta'ee nima taphataa. Jijjiiramni inni fidu hagam akka ta'u torbee dhufu kan waliin daawwannu ta'a. Kiibxata daawwanna. Garuu har'aaf 2-0 injifatamaa daqiiqaa takkatu hafeem. Tapha Champions League Awurooppaa Atletico Madrid fi Barcelonaan kaampinuu irratti waliin adeemsaniin Atleticoon dirree isaatiin ala imaluun 2-0 injifachuu irratti argama. Kubbaan Lamine Yamal kallattiin gara alaatti ba'eera. Lamine Yamal taphataan ol adeemaan ganna 18 har'aa nama dabarsee kubbaa kennuuf dhabeera. Eenyuuf kubbaa kennu? Raafinaan miidhamaan iskuwaadii keessa hin jiru. Tapha Champions League Awurooppaa nuusa xumuraatiin har'a Baarsiloonaan 2-0 Sorloz eenyu kubbaa kennu? Sorloz Alex Baayinaan Lorentiidhaaf Lorentiin deebisee Alex Baayinaan Molinaa Arujoon harkaa baaseera. Dani Olmo, Danin Arujoodhaaf Arujoon qarqara bitaarraan Arujoon qarqara mirgaarraan deebisee Dani Olmoodhaaf Dani Olmo carraa dhumaati galchuudhaaf ture garuu ammoo ittiin fayyadamne Hansi Flick sakandii dhumate ilaalaara. PSG'n illee asumarraan PSG'n illee 2-2 injifatee. Taphichi dhumateera laal tareera chapati ila akkatti fiigu laal Diago Simoni akkatti fiigaa tareera. Peeshinii guddaa irraa mul'ata. Injifateera bakka barkuun injifannoo guddaadha. Kaampinuu irratti laal Baarsiloonaadhaaf kaampinuu irratti deeggartoota Baarsiloonaa fuulduratti Baarsiloonaa ga'uun